Takkaffaa irratti ani guyyaa saniin wanta dhufe bakka irree dalaguun dhaqee. Thank you. Alex tayyee lilli darbitti ko fayyee biro. Alex. Sagaleen kee ni jiraame? Ni jira. Yes, sagaleen kee bareedaa qulqulluu ati haasawaa kan eegale tartiibaan. Rakkoon jiru tu. Ayyee an guyyeesiin bakka irreetti dalagu dhufe mucaa Khadiir Jookanaatu. Mucaa Khadiir jaamu kanaatu bakka anaaf inni akkanuma tokkotti wal beeyna wal saahiba. Mucaa kana wal beeyna khalaas mucaa kana bira sababaan inni maaxaara jiruttiin dalagaan irra dhaabbannaan isaan bira ganama zaatii lamattiin dhaqe. Zaa lama dhaqeetiin khalaas achirra ijoollee gizee achirra ijoollu ani mucaan arsii jaamu kuni galgala dhufe yeroo zaa 12 fi 13 jidduu dhufe khalaas waggaa inni dhufu ijoolleen tu yoomii haara kutte gurbaan ammaan tan akka isa haasoo jiru hunfaan yoomii haara kutan isaan yoomii dalagaa jechuun ni jiraame dalagaa deequma zawuma lamaaf akkana dalaganii dachaan takka kutanii san kutanii gizee dhufanii ashaa bitaniiti ol baane gaaratti gizee ol baanu nyaata nyaachuu eegalee mucaa kana ifee achi dabarsaniiti akkanatti nyaata nyaachuu yaanu tan goda tokko jiru goda keessa ifee achi dabarsaniiti achi gana nama afuriin kaanii na diidaan qaban siigaltee gizee diidaan qabanii mucaa kana ni qoratan qorannaa asitti irra gattaan gana amma mucaa gizee qorannaa irra gattaanii mucaani anarsii diidaadha jee mucaan irra gurraachi seelloole suni gastii naa banaadha jee gastii yeroo bannuuf tasaasa mul'isu hidde anis gastii bane gaatii tana soggaasa rabbi na kaasee bane gastii irra qaqqabe izeen gastii irra qaqqabu vaaraallee mana qiyyaa kun naqe vaaraallee mana qiyyaa kun kaanaani kalma harkaan takka akkatti isan tuqiniin gastuma irra gaddeebise tiitaa qiyyaa kanaan gastii gizee irra gaddeebise vaaraallee manaan bee namni kuma ribbi torbee dhufe gana hangasumaan ganaa gastii irra gaddeebise hangasumatti khalaas mucaan iyyinaan amma isaanumaan deebanii irraa kan gasti cufinaan jaanneen cufe hanga kana bas wanni nan arge yeroo san keessatti. Fayyaa ta'e namni gasti cufi siin jeenyu faadha akka tiktook akka bantuufis baadhaalee kana mana kajii dabarsee faadha. Gurbuma gurraacharras wanta jaa kana gurbuma gurraacharra akkas lolu sanii inni isa sanaan guyya saniin beekaa jara ka guyya sanii argame malee jara kaan ammoo achi dura gaafaan dalagaa narra dhaabbattee dhufuu wal beeyna ammoo isa san taraan amma deebi'e sanaan guyya sumaan agare. Alkanama sana mucaa saniitiif isa sanillee fayyate qabamuu mucaa saniitiif tumamuu mucaa sanii keessatti namni suuraa isaa baasne kan maadii jedhamu kun gaheen isaa maali? Waan godhe qaba achirratti qaamaan isin bira ture moo akka maali yaani? An kana gahee faayidaa gahee inni gahee isaa sanallee waan beeku gaheen isaanii taraa sana dura akka kun hin jiru taraa sana dura arsiificha haadha tumanii harargee minaamin jaan hin jiru. Ammoo taraatan lama doggaan deebu isaan ammoo sirruma nama eegalanii jiran hoggaan ittiin dhaga'u shoddee takka jira naaf imaammee illee shoddee tokko hojii dubbifnee turre hobtitti naaf imaammeen poolisiidha siigaltee shoddee santu icciti isaanii naa hime siigaltee isa santu icciti isaanii naa hime karaa tana maallaqa hundina qabanna irraa buufa. Addeen sun ammoo achi jira beeki gaajinni wanti suuta jii. Sabbantu obse tokko rakkoon. Qajeelcheetiin jira tokko karaa irraa jechuun qajeelcheen. Ayyee deemee jira mucaan rakkoon jiru. Ayyee. Mucaa santu icciti isaanii naa hime mucaan itti girgiriin tun ta'uunis guyyeessumaan hin dhaqeen galgala ganama dhaqeetu mucaan sun galgala dhufe mucaan amma dhiyoo kun jaan kun sigaltee khalaas anan gasan bichaaraan agaree hanga kanaan na bira tumame hanga kana wanni na agaree sigaltee ammoo harka qiyyaan kana yoon akka gaddeebee akkatti mucaa sana akka harka kanaan ogguma takka akka addisaa sana akka qofa tokkoon akka qabee darbee rabbiin ummaa jibareetti san rabbi nagaan galchin gastii bichaan bane wallahi lazim amma abbaan mucaa abbaan mucaa jira okay yeroo takka abbaan mucaa jira abbaan mucaa kun kallattii wanni inni barbaadu maali qaama nama kiyya isaan miidhagee kallattiidhaan seerattis yoo ta'e heerattis yoo ta'e lafarrattis gaafatu barbaada waan ta'eef namoota mucaa santuman keessaa akka hogganaatti haa ta'u akka ajajaatti haa ta'u akka harka duratti bu'eetti haa ta'u akka harka irra dheetti haa ta'u nama tokko naa kan isaan keessaa. Tokko isaan guutuun irraa nafne tokko isaan guutuun irraa nafne inuma irraa nafne. Gurbummaa isaanii warra jafaqee tokko irraa nafne. Gurbaan ammaas jiru kan mormu kunis tume jira mimta. Cafaqee jira amma bireen jiru wanna godhan hin jirtu sirrittume isaa sibiilaan hadiidaan katume isa. Ayyee reefu gurbaan kun maal nuun jee qamisaan miiccachaa ture hoggaa isa tuman hin jiru nuun jee qabadhaa dubbitan. Haa rawu nyaata qotte. Gamme. Kingotu. Gaaffiin an sirraa qabu amma akka maadiin jedhetti hinduudha gurbaan lubbuudhaan ni jira maqaa ayyoo tiyyaatiin kakadhaa lubbuun ni jira gurbaaniin nagaan deemee jedhee
Bikkasan already live irratti gurbaan kun yogguu azzabamu yogguu ajjeefamu namni ummanni hunduu argee jira. Asirra maal jettaati mee maatiidhaaf illee waa qulqulleessuudhaaf. Hoggaasani gasti cufnaan biraan achi kutee isma maan kakachiisin bakka sammaatti kakachiisin isa kana dura ummaa isaatiin maan kakachiisin isa kana. Namni ummaa fi sana beeku akka qayyoo taate wallaahi nama ummaa tiifin dura dabra malee ummaa tii dabarsan kan seegaltee. Isa dhiisiiti akka ati beektutti an si gaafachuu jira ka isaa dhiisi isatti nan ergin ati gurbaan gammee wanni inni si gaafate yaaduma keetiin akka nama qaamaan bakka san jirutti waan isaan dha wanni beektaa akka dhawame ni beektaa sagalee inni baase ni beektaa. Waan biraan achi gore namni akkasitti tumame hin deemu namni akkasitti tumame hin deemu isuma kana maatti kakachiisan hoggaasanii gasti cufnaani karaa lololanii naaf shaddootiin sadeen takka biraachuu horiina beeyte bakka sana akka jetti namni akkasitti tumame hin deemu bakka sana haadhasaa sammaatti kakachiisan haadhasaa sanii maatti haadhasaatti kakachiifna walumaa galatti waan shurnaa gootu ati shakkii mucaan sun lubbuun ni jira jedhu hin qabdu miti tilmaama keetiin. En qaban gama qiyyaanii aannetti kakatu walumaan caqafname takka guutaa kan muudi irraan galan. Hayya. Ani gaaffii tokko gaafadhu asuma keessaa otoo hin baane. Gaafadhu. Obboleessa keenya gamme. Yeroo sanaati yeroo gastii bantee mucaa sana reeban achi booddee maal goote silkii kee cufattee machi deemte moo taaka jedhe lammaffaa warri arfan sun ergasii booddee eessa dhaqan achiin booddee eessa deemtan. Akka harree ani hin jirru achi jirra ani an bakka isaa irra guyyaa sadiin taa'e akkuma walii galaatti guyyaa sadiin taa'e ifumaafuu ijjeetiin achi keessaa ammaan tana biraa deeme seegaltee. No yeroo mucaa sana tumee ati gastii kee cufattee achi biraa deemte. Biraan achi deeme garaan na daddabeen. Isaanoo eessa deeman? Ijoolleen arfan sun. Eessa deeman bakkettoon bakka jiraatan achi eessa deeman. Walumaan bultanii walumaan turtanii. Walumaan bullee. Tamboodee jechuun. Mahdi. Samboodee ati mucaa deebitee hin agarree achuma deemte malee mucaa sana maal godhan qaamni isaa maal ta'e ka'ee deeme moo wal bira jirtu shanan keessan nama furgaa isaan nama furii ati nama shanaffaadha qaamaa wal bira jirtu. Yeroo tumtaan sana isin gaachuma deemtan mucaa sana achumatti dhiistanii deemtan moo isaanis wajjin deeman moo namni si biraa mucaa reebame sana biratti hafee jira. Dabbal miyuutii irra jirta. Miyuutii qabda. Miyuutii irra jirta. Okay. Marcos gaafii isa gaafattee fi waan caalunaa si kanna information kun keessaan na bira jira. Rakkoon hin jiru. Gammee yoo na dhaga'u jiraattee saatii ammaa irraa kaasii bakka jirtu san yoo jararraa fagoo jiraachuu baatte gararraa fageeffadhu follow si deebisee jira keessaan na dubbisi. Bakka migataa lokkiina bishaawara anaas si godha. Bakka san amma irraa kaasii deemi irraa fagaadhu. Jaalatanis jibbitanis maafiyaan guddaan dhiiga namaa dhangalaasu jiru. Nama as nu bira jiru Khadiir maqaa jedhamuun taa'u jiru kana. Reefu huccuun miicachaa jira hin xuune nuun jee. Amma namni isaa wajjin bira akka inni tumee garuu beekira. namni seene dabbal addabal. Isaan kun walatti bakkanii adda see baasu. Maqaa Khadiir namni seene hin beekamu. Wallahi rabbi natti hin beeku. Dabbal. Akka inni beektaa? Isin guutuun. Gammee itti fuf. Yoo bakka warra jiru maafiyaan guutuu nuti akka dirqee isaan isinitti haasoo jirti malee isaan kun hundinuu tiitaa hin qaban tiitaa akka mucaati kan isinitti haasoo jiranii kun fiifuu shaqaalaadha xiqqoo malee obboleessa si galtee ooma isaan godhi jaan nama godha. Thank you. Mucaan kun isaanii wajjin achi ture tiktaak isaa banee fi mucummaan kun isaan kanaaf ergamaa ture. Amma abbaan ilmi kan keessa duraa bade Harargee lixaa balballeetti bakka jaamtu deemta. ቋንቋ ኦሮሞኛ ይጨርሳል dhiiga oromoo dhugaa oromoo waliin bu'iinsa ilmaan oromoo saawudii keessaa dhaabsisuudhaaf nama maqaan isaa moggaasaa jedhamu irratti tarkaanfiin tokkoffaan nu fudhatamuu qaba as na bira jira ni soba malee hawaala nama buusisiisa arabaa wajjin dalaga akkaawuntii arabaa kana maaf ergu isa ijoollee tana kan bobbaasu isa kana ragaa guutuu qabnaa ammallee isin baafnee isin garsiifna obboleettii tiyyaa mustariyaa taree fasgara turte ol bahee foto Ani dabbal. Tu gaafii koo sana deebisee gaarii ture bar. gaafadhu sadaka gaafadhu. Okay. Galatoom. Erga shanan keessan ati mana bantee isaanin reebanii ati yeroo sana teessee ilaalaa jirtaa silkii irratti gadi qabdee miti ree. Gurmeessaa deebisiif waan Maarkos gaafate. Gamme. No sii miti biroo gamme waan Maarkos gaafate deebisiif. Gamme mucaa gurbaa deebisiif gaafate. Ilaali gaa. Amma gaa
dhaggeeffadhu amma yaadaan achi jirra hundi keenya akka nama qaamaan achi jirutti taa'aa jirra dhaggeeffadhu amma qoy amma gaaffii koo sirriitti na caqasi yeroo sana ati silkii irratti qabaa turte isaan nama furii reebu miti ree thank you erga reebanii booddee ati gastii cufisiin jedhanii ati gastii ma cufatte gastiin cufadheen gastumaan cufadheen galatoomi gastii cufattee kana booddee mucaa sana biraa hin deemtanii shanan keessan hin deemtan moo mucaachumatti dhiistanii deemtan moo akkam taatan sana booddee eessa deemtan sabni sun hamaa waan ta'eefidha so ko hamaa kan ta'e ajjeesa takka biraaji deemee lama deegesii ol deebine malee biraa yaane nuti kara biroo yaane bar birumaa chaane bootan galloo achi bar okay warra kaanii wajjin deemtee namni mucaa biratti hafee jira jechuudha mucaa reebame sana bira namni hafee jira jechuudha isin keessaa isuma kana faara achi dhiisee deeme isuma tafee kadirooma kanatti biratti hafee isaan nama afurii nafarree nama afurii nafan atachumaa deemte jechuudha ni baariine gaafa leessa to ate erga chi deemte eessa deemte iddoo biraa deemte moo calluma jettee maa achumatti dhiistee isaan biraa kutte moo kunne xiqqisuma na dukkana halkanii okay ergasii booddee walitti deebitanii deebee silaayitiin deebee gaa maattaadhaan dalagaan achirraa gatu jira qoy walitti deebitanii wal agartanii galgala san arfan keessan ana afaan kee eddanaan boo namni biroo na gaafate iddoo afaan kee afaamaan jiru wallah okay yeroo sana yeroo mucaa reebdan san afaan oromoo haasofnaa yeroo mucaa reebdan sana yeroo reeban sana jiru si biratti ati isaan biraa callumtee deemtee isaan immoo mucaa biratti akka dubbachaa jirtutti miti akkasiin jee usmee morqas naatu maafi gambe ijoolleen biratti haftee naafi mucaa tokko bichaatu biraa xiqqoo achi fagaatee sinje mucaa xiqqaadha mucaan sunillee guyyaan beeku achi jiratti beeka mucaa sana amma gaara biyaa baasu. Okay bakka ammas toroggamiif erga biraa deeme maal jedhee amma gaaffii too gaafadhaan ture ergasii booddee eessa deemtanii walii wajjin turtamoo walii wajjin bultamoo jennaan eeyyee walumaan bullee jedhe. Erga mucaa reebanii booda akka waraana isaaniitti hojii jiraate siigalee akka waraana isaaniitti akka nama isaan kanaa hojii jiruttu kana hunda hanqa biraa deemutti hanqas hojii jiraate amma biraa deemee jira. Walumaa galatti isaan warraa fagaatee jira. Inni haa dubbatu kaa inni akka edhetti miti. Anta kafaarratti eegaa afaan kiyyatti si baafte akkaanan sin jakkanuma biraachi deemeetiin yaani laalamma uggaasan keessatti namni oltumee midhiinni wanta buunaaniin akkatti biraachi deemeetiin yaani xiqqishoo akkatti ilaal dilesii miti halkanii irree lafti dukkana xiqquma biraachi si gasii galtee. Okay, irraachi deebite sambooda mucaa sana erga mucaa reebame sana sambooda achi deebitee agarteetta qaama isaa achi jiraaf hin jiru agarteetta moo? Nagarre. Gammee gaaffiin sirraa qabu dhumarratti yogguu gurbaa kana tumanii dhiigni isaa jigee inni miidhamee akka nama lubbuun keessaa baatu argiteeti shororkoyte irraa deemte jechuudha. yaani gasti jufa yaani tuulee isaan too jiran san innatti aggatanii gasti sanuu akkumatti hin banaan isee labbaa fiigaa qotee cufee on. So walumaa gala inni waan hafu sitti hin fakkaatu. Ani hin beeku gaa namni walirra jabaadha waanii hafanatti hin fakkaanne akka jette. Atuu arguu amma kingo afaanichi yoo sii gale sambooddee eessa laqanii ijoolleen sun gargar faffacaatan moo walii wajjin turtan moo walii ergasii booddee kaa namni waan godhe tokko informationii walii kenna sii galee. Sirri gaafatte immoo bakka kana na adda sii baasa bakkummaan galluu achii jee bakkitti yaanu bakkitti adda facaanus hin jirru ammoo mucaan sanii yookaan inni biraachi deemee as deebi'u mucaan bakka san hin jiru. Gadhiifamee nama reefu kadiirfaa adiin jiru sun sirriidha jechuun gadhiifame hayyee osoo namtichi sun du'ee jiraatee fuudhaan irraa darbaa takka haa awwaalloonuu isaan hin hanqattu mucaan hin duuneen sanii tanatti qabadhaa jechuu barbaade. Bakka kana akkam ilaalta Kingo? Bakka kanarra jala yoo fudhanne bakki kun dubbiin akka haala akkasiiti. Kaani inni sun mucaan sun gartee dhiigaa fi tuminsa isaan gartee garaalleen isaan dadhabanii cufi jaaniini wanna jennaan biraachi siqanii hin turre immoo atti as deebi'an hangas jidduutti namni nama guddaa kana bakka geessu hin qabu. Awwaaluu hin danda'an hangasitti. Amma namni achi turan isaa wajji gammee kan wajji nama shani namuma tokko irraa waa dhaga'anii mirkaneessuun nama dhibdi.
ammayyuu dubbii tana banumatti dhiifne warroota hafanillee irratti barbaadanna laakiin Kadiram as keessa jira. Kadir dubbii tana amma akka gammeen jedhutti gurbaan kun waan hafuu miti jedhee inni shorortaa'eeti biraa deeme. Ati immoo gurbaan ni jira ni deemee Kadir bakka san irra nu waa deebi'u. Kingo difama. Bakka duraa san mucaa kana tuminsa keessaa qodan qabuu jee. Ammoo gammeen ammaan tana lakkii innillee warra tumuus inni dhumaa nama warra sibiila miti. Buutoo keessan irratti maal inni inni barbaadanii beeytanii? Akka boodaa sirraa gabboonii ol mari'atanii akka jiran keenye ammuma muudirraa kaafadhaadha. Waan hin godhee takka ittiin fudhadha amma naa gaafadha amma takka booda tajibni dhufne as keessatti daamuu namatti gabboonii akka marii waan takka narraan keenye. Sidduf naigi. Inni maal balleessee gammeen kun maal balleessee gaafadha. Dabbaal yookiin namni biraa mee gadaa araaraallee ol galchaa please warri modereetara qabdan. Dabbaal modereetara naa kennime namoota nu gargaaranii jira waan kana dhugaa kana ni baafna. Gadaa araara namni ilili ol darbi nam tokko gadaa araara ol seensisaa. Kadir amma sitti deebina. Mahadii jechuudha. Eekin gobakkina gaafattu gaa Kadiri. Takkitti sanitti nuti mareefuun tana inni ni haade bakkuma sanuun jiru anufataan waayaa miiccachuu jira nuun jee akkasuma mire. La qalbiin hin hordofne malee achi jiraachuu waa kanneen ni bara. Ammoo dalagaa biraa irraan ture waan san guutummaatti qalbii guutuun hin hordofne jedhe malee bakka san hin jiru hin jenne. Tumisa san keessaa bira jiraachuu fi tumisa san keessa jiraachuu qooda qaba lakki hin jiru jee bara anaa miti jee. Inni as jira bar maanu maaliif nuti dubbanna wal inni haa dubbatu. Katanan jira baran. Wallahi rabbiin wayni haatan biyya mucaan qabamu bakka tanan jiru huccuu miiccataa jirani. Warra balkaa barasiya tokko as keessatti isiniif takadda waan feetani wallahi lubbu rakkinan qabu dhaggeeffadha Okay nin beeleeti wayin kutadde jechuu kutee dhifam. Waan ani isinii akeekachisuu barbaadu tokko waa'ee kakaa ammaaf osoo as keessa galchuu baattanii ba'ees nuti kan gaafataa jiru gaaffiidha. Information arganne kana information irraati anama gaaffiin silaa gaafachuuf ture sii galtee achiin booddee maaltu ta'e eessa dhaqan eessa utuu amma ijoolleen kun biraan deemee jira inni eessa deeme erga biraa deeme achi keessa isaan nama shanii namni afur eessa dhaqan taakka jedhe walii wajjin jiru waan taatee kana walii wajjin mari'atanii godhan yeroo jalqabaa jechuudha inni mana bane isaan hin reebu achi booddee eessa dhaqan maaltu ta'e ka jedhutu utuu gaaffii san sirriitti gaafatanii beessa achirraati dubbiin kan eegaltu reeffa mucaa kana argachuu yoo barbaaddan akkanetta gaaffii Marcos waan kana nasira tumura osoo waan nyaatu jiruutiin dhageeffachaa ture ilaa tokkoffaa irratti kasii galuu qabu ijoolleen tuni dalagaan qaban maaxaa aanaa suudii ture bakka isaan himan kana naaf beeka na adda sii baasa sirriitti na dhageeffadha. Namoonni dalagaan qabne kuni tokko magaalatti isin galan. Lammaffaa akka saayibaatiin akka nama wal beekuutiin akka firaatiin namni ogaa dalagaa irraa bahe obboleessa bira nama gandaa bira dhaqee taa'a. Namni obboleessa nama gandaa san hin qabne takka ammoo namni gocha maafiyummaa kanaaf hidhatee waa saamuudhaaf bobbahee magaalattis mana namaan galu baadiyyattis ooyiruu takka bakka re'ee takka bakka gaalaa bakka itti biraa nama firaa bira dhaqeen taa'u tokko takka aramaatu hin feene takka fira hin qabne takka gocha kanaaf hidhatee bee waan ta'eef nama mul'achuu hin barbaadu. Walumaa galatti amma jireenyi namoota kanaa eessa si fakkaata. Maaxaan Sinjaan kun dukkaana jechuudha afaan Oromootti. Dukkaanni kun dukkaana magaalaa irraa fagaatee gandoota guruppii ta'anii jiranirraa moggaa bahee ispaaltuma deemtu tana karaarra jiru. Fakkeenyaaf wanni akka banziilaa afaan makiinaa lafa dheeraa waan deemuuf achi guuttata. San gubbaan namoonni makiinaa lafa dheeraa deeman akka carraa dhaabbatanii waa bituu danda'an. Haazal maaxaa jechuun kana. Jarri kun maal godhe si fakkaata. Nyaataa dhugaatiin uummata kanaa maaxaa kanarra takka immoo suuqa kanarra. Bakki isaan galanoo aluma maal keessa timira keessa. Yoo achi dhaqxee jiraate distii qaba jarri kun maaxaa Yamanii hin beekani. Maaxaa Sudaan hin beekani. Waajii Dawaasir. Jarri kun distii qaba baay'ee. Qarraa qaban. Qoraan kana muka gogaa kana naannoo sanii qabsanii bitan soba jaa ijoolleen Saawudii achi shuuroo beellatan. Lafuma akka Chaayinaa kaampiidhaa jechuudha mi? Yes. Akkaan. Habiibi kanaaf Maarqos kiyya amma ijoolleen mucaa qabdee isa geessite waliif fidan. Obboleessi keenya kasilaa guddaan as taa'ee ani hin tumne jiru kuni mucaa sibiilaan katume isa. Akka mucaa nutti himate tokko naa qaban. Achi booda eessa dhaqxanii gaafii mataas nyaatu jiru kana bakka dhaqan hin qaban jarri achuma taa'a. Ila shirjaanii tuma deddeemanii bakka bultiitti dacha'an.
Maataan kunii fi bultiin isaanii yoo xiqqaate daqiiqaa 5 addaan hin fagaatu. Naannoo makana bulan warri maataan bulu maataan guutuun akkasuma. Mucaan tokkichoo hatuma mikuna eessa dhaqe hagattuu fi mucaa eegatumanii booda gallakkifnee ganamma isaan akka jaanitti. Mucaan amma gaa deemuu dadhabee Allahu alam. Kadeemetu mucaa tumame malee jireenyi ijoolleedhaa eega mucaa tumtee boodaas bakkuma sanitti hafe ilaan gammaan tanaa. Sana akkasii hubadhu. Okay, galatoome. Gaaffii tokkitti itti dabaleetan yoo gaaffii sana boodarra gaafadha jettan boodarra na gaafachiisna sirreessa wal sirreessaa deemna. Qooyi siya tokko. Ammallee gammee matti Ijallee wanarraa dubbii akka uummataaf ifa ta'uuf jechuudha. Akka uummataaf ifa ta'uuf tarii yeroo sana ijoollee arfan sun isin wal beektu waan ta'eef isaan keessaa tokko as keessa jira miti reegamme isaan keessaa tokko kun nu bira jira galatoome. Warri arfan warri sadan afan qoy jalqabuma TikTok kan kee maaliif gargaaramuu barbaadan ofii hin qabanii TikTok. Mee kun guddura kana deebisi. Barsi me barre tita ka isani banani wala mogara bannaga wayna watti ma banaga ni okay isana makasani ni betta makasani betta sadan sani makasani saati ko wanga dogga da balbas taka base jira mai way wani ni isi on da jira bala ka batu sadisus an recorded ya Marcos ki yusa kanza kan nemda ki jagri okay ayya mogasa sitin no banam kana gona okay shamza gutaka Shamza lagi pernah menunduk. Nuhundi mood godhanneetiti gammee fi Kadir namni jiru kuni waa'ee mucaa sanii wal haa gaafatanii. Nuhundi mood godhannee isaan dhageeffan. Gammee keenya kanaa fi Kadir kun waa'ee mucaa sanii isaan lamaan qoftii wal haa gaafatanii namni tokkotti hin banatina. Maayikii aniis hin banadhu. Mucaa sibiila gammeen ammoo akka isaan mucaa sibiilaan tuman nutti himaa jira. Yes. Ol naa baasi gammee fi jara lamaan kana wal cinaan. Gammeen ol baasi abbaa mata qabdu. Waan bareeda. Gammee bakka teetitti ol baasi. Jarri lamaan wal gaafatee haa fixatu. Booda mucaan eeysa akka laala maree fokkinuun jee Kadir kuni mucaan ani bishaanii waraabbachuu gakkutee gamana gakkutee nuun jee. Okay. Gammeen ammoo mucaan laaffatee nama deemuu danda'u huccii eeyyo isinii wal gaafata Kadir kiyyaabshir. Gammeen ammoo mucaan laaffatee waa nama ulee san jalaa ka'uun fakkaatu je. Okay. Amma jarri lamaan Hamzaa keenya jarri lamaan immoo akka wal beekan yaqiina nu haa godhan. Sirriitti akka wal beekan akka wal waaqachuu kun shakkii qabu kingoo maal taate mucaa barisaa ergitaa ture waa kan gurbaanu amma biraa deeme laala kingoo argutu beeka ummanni seenu jira ummanni seenu kunuufis dubbiin sunillee tarii ni waraabamtiimi isaa wal beekuu isaanii kalaama isaanii irraa dhaga'uu feena isi warra dhageennutti nutti dhaga'uu feena galatoo kingoo amma jara lamaa wal biratti ol naa guddisi isaan haa haasawani mucaan eessa akka kute mucaan akka sibiilaan cafaqamee laaffate inni huccuu miiccachuu gakkutee jee inni immoo sibiilaan cafaquu turee jee Kadir kun nama lama moo nama tokko ka huccuu miiccachuu kutee fi khaanoo eenyu akka ta'e wanni gammee fi Kadir namni jiru kun waliin haa haasawu isaan lamaanitti muutiin banatina. Gammee keenya na dhageessa. Gammee ni dhagaye. Thank you. Gammee nama lamaan haasawaa nuti mute godhanna khalas mute godhadhaa Maadi wajjaasaa tokko banatina tokko banatina. Hayyee wayin gaafadhaanii gammee gizee mucaan tawakkalatee dhufu sanii huccuu miiccituudha gadoo kute mun kun himina. Yeroo sanii siifi amma dubbiin barnoota lakaan akka jimnin jiru obbaleessa siifi Kadireen keenya suni yoomee dalaydanii dhuftan nuti isin dura jirra yeroo huccuu miiccatanii miti yeroo mahriib. Sa'aatii lamaaf hin deeme warra balkaaba inuma bakka tanatti hin deebine gizuma mucaan bakka tanaan deemuun arkee sa'aatii lamaaf bakka san hin jiru turani inuu gaafadhu kanaa miti. La anammoo ni argee obbaleessa zaatiin zaa huccuu miiccatanii miti galgala zaa takka ashaafinneetti isinillee yoomee dalaydanii dhuftanii gizee yoomee dalay laal isinillee dhuftanii ammallee jedhadhaa maal jettan gaa yeroo namni dhufe baraari dhufee siin jennaan na seetaniiti Kadireen faani baraari lamaa dhufee jettaniiti hoggaasanii illee ganamaan dhufee isin nan garra hoggaan dhufu siifi Kadireen dalaga qottanii baraari lamaa dhufee jaan hanga nama dhufeeti mucaan mahriiba dhufe walii galee mahriiba dhufe
laakiin ammoo hanganamaan dhufe kan hoggaa hanganamaan dhufu hin jirta yoomii qotan si Kira sare ya akhi wai. Ba wai ai firra busa ya akhi wallahi ba. Waan baramma ture wanni sirraa buutu jiru. La wai ana radde fajran dibbi. Warabbal kaaba. Osaa gaane walli isaa gaane haasawina waliin nyaatina dhageeffadha. Siif khadiireen yoomii qotan dalagaa qotaniiti baraarii lamaa dhufee siin jee dachaas. Dhaabbu waan Saati lamaaf kunne moo kunne? Saati lamaaf kunne moo kunne? in kunne saati lamaaf har'a qotte takka hin jirtu dhageessitti nama balleessu dhugaa. Yoomii haadha qottanii yoomii haadha ganama qottaniiti dalagaa yeroo guyyaa dalagatanii qarshaan fudhatanii deebisan yoomii qottaniiti baraarii lamaa dhufee siin jee dachaas. Fiidiyoon irra qabeeti na hunda isin garsiisee dhufanii jiranii jee yeroo inni TV nu garsiisu ni dhuftaniiti maxaafa raashaa xalabannee ol baane godee lachi seennee godee lachi seennu mucaa ifeechi godee keessa dabarsanii kottaa yattanii mucaa harfatti gisee mucaan gattaa'u ashaa nyaannee mataa keeti kan dura dafee ashaa raakee yeroo choqno ulee sibiilaatiin fudhatteetuma mucaa kottee keessa ga'u goote mucaan godee keessa oloo garagale godee keessa garagalu gurraachinis achiin irratti achi ba'e dachaayis asiin irratti achi ba'e siif khadiireen achiin irratti ba'e achi wal gidduu ganaa qacam gootan takka gisee sanganaa achitti mucaa bullee isaa qottan nangiriin agaree bullee isaa qottan cummichachuu qottan hin jiru. Khaliibirrat oy khaa liibii banatee tuma sirricha faqaa jiru eenyudha? Kijiba keessa dhiiftee namaan tana dhugaan Viidiyoolee waraabamtee jirtii miti guyyaa san waraabamtee jirtii bar wallaahi bara. Viidiyootti ergan dabbaan wal mormuu jaanuba. Amma dhugaa jirtii maa jaan ka dabbaan amma bara dhageeffadho muudirraa nam tokko hafadhaadha. Dhugaa jirtisanii nimaa jira usfaa siima. Ansaasaniif bakka sanin jira. Hayya amma ati an dabbaal tanaaf hin durin dubbadhu ijoolleen kun kijiba narra kaa'u deemte ammaa niin kun kuwa. Hamza hojjaasaa Kijiba takka sirra keenya dhugaa dubbadhu si jenna. Gamme guutuu akkamitti na godhadhu. Eenyu gurbaan kadir jaaniin kun maqaan isaa haa dhugaa kaasu. Maadii jaama maadii ati gamme guutuu akkamutti godhi maadii ati sheekaa hojjaasaa. Tole. Maadii keenya ni dhageessaa? Hin dhagaa'e. Jette eenyu ka kaameeraa Ustaaza kiyya bakka ijoollee baraarii lamaa dhufe geessanis qabadhu lama. Tole naawus dabbaal kiyya. Mahdi naawus ati leencoo gamme naawus. Mahdi kiyya na dhageessaa? Eewwa. Amma hoggaanii fi gamme wajjaa soytu eenyu ka kaameeraa irra qabee qaceellottumaa jechaa ture jetti jecha sansumaa jeemi. Isa. Isuma kana akkas nuun jeenu gurraacha dubbisa laal dubbisa. Eeyyo inni immoo qaceellottumaa jee kaameeraa irra qabe. Dhageeffadhu sitti himaa dhageeffadhu. Dubbisi biizii. Dhageeffadhu. Obsi mee gaafa na deebise kaa. Siifin himaa dhageeffadhu. Maadii oguu takka tumaa naasuu. Maadii oguu takka maadii naasoo godha leencoo Maadii kan yoon kanaan jawwaartan hin qabsaate dhageeffadhu waan nettan hin qabdine. Yoo beete qabsii deemte waan amaatan. Maadiin itti kan hin jiru jawwaala. Yoo jawwaala maadii kan nu beekne dubbii feeti qabsi dubbisa irraa qabnu. Oguu takka mi'uut na godhadhu pilis dhiis. Amma eenyu kanatti Namni mucaa kana akka nuti tumnu godhee gartee zaati san keessatti mucaa sossobee namni hanga galgalaatiin nu eege namni tokko asirra hin jiru nuti yoomii ayaane mucaan kun namni akka inni asirra nu eegu isa namni godhe gammeedha. Gammeen asirra nu eegee deebisee san boodaanis namni jalqaba akka tumnu godhees isa. Namni liifii banannee ijoolleen gosummaadhaa hojii haasoo ibsan akkamitti maarreen nuyetti jeefi fidee dalgadda maarree jaalee na amatan jee fidee namni akka tumnu goosise mucaa kana gammee Viidiyoolee waraabamtee laala. viidiyoonis waraabamtee jirti. Abshir naagalee amma wanni niin jechuu fade laal ijoollee teenya yeroo dhageeffadha wanni haasoftan takka hin jiru mucaan du'eedha awwaalamellee mucaan namni akka nuti ajjeefnu sun godhees kun waan kana gammee jettaniin tana garuu gammee ati yoo sillee sin ajjeesin gammee anfaanaan hin daladdagatee abbaan kiyya kana deebiin na dhala haala ammadi na dhalchaa. Isa jeeftaa miti yoo ati bakka san jiraatte anaa fanaan dhalata. Aboo deemasi haadda gaafaa muxxeeyummaa haarteeti salii wallaahi sin salan Dabbaala dubbii balleessaa tabar. Bakka hamsaan xumuru watin dubbatin. Anaa xumura please naadhiisa. Laalamma ijoolleen reefu kijee mucaan bishaanii waraabbachuu kutee jee lagaan huccuu miicachuu kutee jee. Amma immoo dubbiin akkam taate. Namni mucaan kun gisee dhufu agareelleen tokko hin jiru. Namni agaree mucaa kana sobee haga inni galgala taasisu namni godhee gammeedha. Godhu gaafa namarraa beekan. Ok eegas booda nan dhaga egaa gammee akkas godhe eega jettan rakkoon qaba wanneen isin gaafachuu jiru.
kaamera irra qabe na obsi gamme obsi hoggaan banadhu isin jee banadhu kaamera irra isinii qabe yeroo isin tumtan gammeedhaami Gammeedhaati kaameraa irra qabeettuma asirritti elgadda akkana ittee ijoolleen hargee tana baane akkasitti biraan kedhan goote minaa minjaanitti na aarsu jirani tuma namni likki tuma jee gartee waan tana akka nuti mucaasan tumnu nu godhe gammeedha. Tole ammoo gutakka maadi naa deebisi leencoo kiyya tarra takka. Maadi wajjin haasoftan takka hin jiru kalaas dhumatti. Lakki haasawwan sirraa dhageeffan. Dhageeffadhu tarkaanfii fudhachuu barbaadan hunda deemaa irra fudhadha abbaa barbaadan irratti abbaa dandeessan irrattis waan barbaadan godha. Haya waa lama tanaa baas mucaan du'e awwaaltanii nama gartee ganda kee himatu tokko yoo nanas keessatti gartee argaa kan hin bira kutu ta'e hangana abbaan kee deebi'ee lammatan dhalchaa akka akka tarakaata goote kanati. Obse oggu takka mucaan du'e awwaalame mi addanuu baasa. Du'e awwaalame. Allah ke. Duune boo gurbaan. Salam. Aariidhaa akkana jaa jirtaa gurgurraacha dhiisa kan duune gurbaan deemee. Murtee ummaa nama. Hayyee gurra amma maadiin na dubbisu jira moo gurraacha? Gurraacha isa jaasoo jira. Tole gurraacha keenya laal aariidhaan osoo hin ta'e meetas gabbaayite obboleessa kiyya ooma jiru nuyi mucaa kana du'e mooni jira. Aariidhaan gabaabduu walii barbaadanii mee dhaqaa kafaladhaa gumaa keessanis abbaa barbaadanii dhaqaadhaa guuradhaa gumaa keessanis mucaan du'e akka namni akka nuti mucaan kun duu namni godhees gammeedha. Dhugaa namarraa yoo feetan. Ustaada. Wanni teessanii asirraa haasaa karaa gabaabaa kun feetan deemaa amma laayif irraa facaadhaa waan darkaaffii dandeessan fudhadhaa. Haala kee. Ciao. Okay. Okay, ustaaz ijoollee si eeggas takka wannoo godhe gartee amma hojii isaanii. Lakki laalamma wanni takkittiin bar nuti suuritti adda beekuu barbaanne. Ayyee abbaan mucaa sanii koo tokko takka abbaa mucaa ol baasaa qoy. Abbaa mucaa ol mucaa na erge saddeetan keetu abbaa mucaa ol erge. Takka dabbaalki. Wanni ni uummata kanaaf wanni ni uummata kanaaf suuritti adda baasuu barbaade takka yoo jiraatte. Mucaan ni jira mun jiru reefu nutti taphachaa turan mucaan hin jiru du'e jira. Gurbaan lagatti huccuu dhiqatu kutees hin jiru haasawa isaa isin hin dhageeffanne malee gammeedhaan yeroo ati kaameeraa irra qabdee tuminuun jettu jee reefu immoo huccuun dhiqachuu kutee jee. Si namni huccuu dhiqachuu